Ooltanii bultanii akkam jirtu? Baay'ee gaarrasa akkuma rookaanii mata duree tokko irratti barnoota isinii qabadheen jira. Gara mata duree kootti seenuun dura chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii taa'aatii waa'ee fayyaa waan hedduu irraa baradhaan jedha. Mata dureen koo hirriba dhabuu fi furmaata isaa kan jedhudha. Hirriba dhabuu maaltu nutti fida? Akkasumas immoo furmaanni isaa maadha kan jedhu waliin akka armaan gaditti haa ilaallu. Akka saayinsiin jedhutti egaa namni tokko guyyaatti sa'a 8 rafuu akka qabu gorfama. Umurii ijoollummaatti immoo kanaan olidha. Haa ta'u malee faallaa isa kanaa namoonni baay'een hirriba dhabanii wayita rakkatan mul'ata. Wantoota dhibee kanaaf nama saaxilan keessaa inni gurguddoon akka namni hirriba hin rafne akka namni hirriba gahaa hin arganne kanneen nama godhan keessaa gurguddoon kanneen armaan gadiidha. Kan jalqabaa rakkoo sammuudha. Yaaddoo qabaachuu, dhibee sammuu, xiinsammuu rakkoo akkasii qabaachuudha. Garbiraan dhiphina garmaleedha. Stressed kan ta'e jireenya stressed ta'e jiraachuu keessa jira taanaan hirriba dhabuu fiduu danda'a jechuudha. Mallattoolee garbiraan dabalata. Garbiraan sodaadha. Akkasumas immoo dheekkamsa, ilaalcha sirrii hin taane, akkasumas sa'aatii hirribaatti wanta nama dadammaqsan raawwachuu, akkasumas immoo gammachuu olaanaa qabaachuu, tariitii waan tokko gammannee jirra yoo ta'e hanga sadarkaa hirriba dhabuu nu geessuutti jechuudha. Akkasumas sodaa, naasuu, dhiphina sammuu kan kana fakkaatan akka nuti hirriba gahaa hin rafne nu taasisu. Hirriba dhabuun egaa gosa hedduu jira. Namoota tokko tokko ciisanii hirribni isaan qabachuu dira. Tokko tokko immoo erga xiqqoo rafanii booddee hirriba keessaan of baranii deebanii rafuu dadhabu. Tokko tokko immoo gara ganamaa hirribni isaan dida. Dabalataanis kanneen kana malees guyyaa sa'aatii dheeraaf rafuun yeroo naappii jechuudha. Sa'a dheeraaf rafuun, mukuun, sagaleen nama jeequ jiraachuun yeroo hirribaatti keessumaa, akkasumas immoo dhiibbaan umurii fi akkasumas immoo iddoon ciisichaallee hin mijoofne taanaan hirriba dhabuuf nama saaxiluu danda'a. Bakki ciisichaa, qilleensi isaa, haalli isaa hin mijoofne taanaan hirriban dhoowwachuu danda'a. Dabalataanis sa'a wal fakkaataatti rafuu dhiisuudha. Sa'aan hirribaa jeeqamuun hirriba dhabuuf nama saaxila. Namni sababoota kanneen hirriba dhabee rakkoo adda addaa irra bu'a. Oolmaa guyyaa isaa keessatti xiyyeeffannoo dhabuu, mata boba'uu walirraa hin cinne qabaachuu, qaamni dheekkamuu, dadhabbii qaamaa qabaachuu, humna dhabuu fi naannawaa ijaatti gurraacha'uun yookaan itti dimismisuun mudachuu danda'a jechuudha. Hirriba dhabuun rakkoo hedduu fida. Mee furmaanni isaa maadha? Hirriba dhabuun furmaanni isaa maadha jennee ilaalle kan jalqabaa sa'aatii laaqanaa irratti daqiiqaa 30 isaa gadiif rafuu. Naappiin daqiiqaa 30 caaluu hin qabu. Isaa ol garuu hirriba halkaniif rakkisaa ta'uu danda'a. Halkan nu fudhachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf naappiin daqiiqaa 30 caaluu hin qabu. Akkasumas immoo wantoota nama dadammaqsan galgala irra fudhachuu irraa of qusachuu kanneen akka bunaa, shayii kanneen amala nama dadammaqsuu yookaan aktiif nama gochuu qaban kana galgala irra sa'a 12 booddee fudhachuu dhiisuu qabna. Akkasumas immoo kutaa ciisichaa mijeessuu, qilleensa isaa, haala kutaa ciisichaa keenya mijeeffachuu, akkasumas muuziqaa lallaafaa gadi qabanii dhaggeeffachuu, akkasumas immoo yoo danda'ame ciisuun dura bishaan ho'aan qaama dhiqachuu, bishaan ho'aan qaama dhiqatanii ciisuun akka hirribni gahaa ta'e, hirriba nagaa ta'e akka rafnu taasisa jechuudha. Akkasumas immoo sa'aatii itti gara hirribaa dhaqan wal fakkeessuu, kaleessa naannoo sa'a 4 rafne taanaan halkan naannuma sa'a sanaa rafuun barbaachisaadha. Takka sa'a 2tti rafuu, takka sa'a 8tti rafuu, 6tti rafuu inni kun akka hirribni hin qabne taasisa jechuudha. Jeeqamuun sa'a hirribaa. Garbiraan sa'aatii hirribaatti nyaata sasalphaa ta'anii fi kan garaatti hin ulfaanne nyaachuu, akkasumas sosocho'uu, sosochii qaamaa exercise taasisuu, sa'aatii hirribaa yeroo ga'uu keessuma sa'a 2 dursinee yoo xiqqaate sa'a 1 dursinee televezyiinii fi intarneet adda addaa irraa fagaachuu, sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamuu dhiisuu. Akkasumas kutaa hirribaaf kan barbaachisu ibsaa dimismisaa fayyadamuu. Laayitiin baay'ee cimaa ta'e ifni gola hirribaa keenyaa baay'ee cimaa taanaan hirriba nu dhoowwachuu danda'a jechuudha. Akkasumas wanta nu dhiphisanii jiran irraa sammuu keenya qabatanii kan jiran kan stress nutti ta'anii jiran yaaddoon adda addaa jiraannan nama nutti dhiyaatu waliin irratti mari'achuu. Wanta nama dhiphise irratti yeroo nama mari'atan yeroo namatti himatan namarraa irra ta'a waan ta'eef
nama nutti dhiyaatutti himachuun mari'achuu akkasumas immoo amma danda'ametti jireenya irratti istireesii hir'isuu akkasumas dawaalee hirriba nama qabsiisan fudhachuu irraa of qusachuu. Namoonni tokko tokko hirriba dhabanii qoricha nama raffisu fudhatu. Marsaa itti immoo isa malee rafuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti hirriba dhabuuf jecha qoricha fudhachuun sirrii miti. Kitaaba dubbisuu fi kan kana fakkaatan raawwachuun furmaata gaarii yommuu ta'an, kanarra darbee rakkoo hirribaa dhabuutiin kanneen dararaman immoo ogeessa fayyaa haasofsiisuun yaala barbaachisu argachuun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee hirriba dhabuu ilaalchisee gabaabsee kan qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.